Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Doctor-7024 qophii waa'ee fayyaa keenyaa torbanitti al tokko qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torban kanaatu jalqabe waan nu daawwachaa jirtaniif galata guddaa qabdu. Qopheessaan qophii kana ani Abdii Dingataatii keessummaa dhiyaadheetan jira. Keessummaan koo har'aa Dr. Jiilchaa Dirribii Pirezidaantii Oromiyaa Physicians Association yookaan waldaa hakiimota Oromiyaa akkasumas immoo oncologist yookaan kaanserii irratti specialistii kan hojjetedha. Isa wajjin turtii goonaa akkasumas karaa teeknikaa geediyoonii fi lateeraan waliin jiru nu waliin turan afeerraa kooti. Doktor as istuudiyoo Yookoo Doctoritti argamtee waa'ee kaanserii harmaadhaa nu ibsuudhaaf waan dhufteef guddaan si galateeffadha. Ulfaadhu. Isinillee waan na affeertaniif guddaa galatooma. Ayyee egaa kaanserii harmaa gaafa jennu gaa namoonni baay'een maybe maatiin jala du'ee namni inni beeku wa'ii harmi madaa'ee akkasitti du'ee jedhee yaadachuu danda'a daawwattoonni keenya gaafa daawwatanii. Kaanserii harmaatiin harmooliin keenya baay'een miidhamaniiru. Mee walumaa gala kaanserii jechuun maal jechuudha mee doktor? Egaa kaanseriin dhibeewwan beekamoo keessaa gosa tokko. Dhibeen gosa baay'eetu jira. Dhibeen infectious disease jennu jira. Orgaanizimoota garaagaraatiin kan dhufu. Dhibeen geneetiksii jira. Dhibeewwan daddarboo hin taane kan akka laphee kan dhibeewwan onnee dhibee dhibbaa dhiiwwan akkasii jiru. Dhibeen kaanseris egaa gosa dhibeewwan keessaa tokkodha. Dhibeen kaanserii yeroo jennu qaama keenya keessatti seelotni jiru. Seelotni wal horaniitu qaama keenya guutuu ijaaru. Wal hormaanni seelotaa seera mataasaa kan qabudha. Yoom wal horuu qabu, hagam wal horuu qabu, deemsa akkamiitiin wal horuu qabu kan jedhutiin adeemsi wal hormaata kanaa kan adeemsifamu. Yeroo tokko tokko egaa rakkoowwan garaagaraa uumaman irraa kan ka'e sirni wal hormaata seelota kanaa haala ittiin deemuu qabuutiin cabseetu seera hin taanetiin keessa galuu jalqaba jechuudha. Kunis seelotni yeroo hin barbaachisnetti wal horuu, haala hin taanetiin wal horuu, to'annaatiin ala ta'u, callisaniitu wal horuu kan isaan dhaabu hin jiru guddachaa deemu. Sunis egaa qaama waan hin taaneef to'annootiin ala ta'u qaamota to'annaa jala jiran qaama namaa fayyadan miidhuu jalqabu, nyaata saammachuu waan akkasii waa garaagaraa uumuu jalqabu, qaamolee naannoo isaan marsanii jiran nyaachuu jalqabu. Sana yeroo darbus gara qaama biraatti egaa guddachuu isaanii wajjin wal qabatee gara marsaa dhiigaa yookaan marsaawwan akka garaagaraa keessa galuudhaan gara qaama biraa deemanii qaama namaa nyaachuu jalqabu jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti haala seera hin qabneen seelotni wal horuu jechuudha kaanserii. Seelii mataa keenyaatu to'annoo malee callisee guddachuu akka jechuuti jechuudha. Hayyee baay'een si galateeffadha. Har'a gaa waa'ee kaanserii harmaa irratti xiyyeeffannaa. Egaa kaanserii gosa baay'eetu jira. Barumsi keessanis immoo onkolojii jedhamee waggaa 4 isarratti xiyyeeffataniiti kan baratan kaanserii gosoota kaanserii garaagaraa akka jiru baay'inaan akka jiranidha kan beekamu. Egaa kaanseriin harmaa immoo isaan keessaa tokkoo fi harmoolii keenya baay'ee kan miidhuu akka inni ta'een dubbatama. Mee kaanseriin harmaadha hammam biyya keenya keessatti baay'eedha akka addunyaattis hammam baay'ata kan jedhu ilaalume. Egaa kaanseriin gosa baay'eetu jira. Garuu baay'inaan kaanserii kamtu addunyaa dursaa jira kan jennu dhalaaf dhiiraan qornee ilaaluu dandeenya. Akka addunyaatti yeroo ilaallu kaanseriin harmaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu jechuudha. Kanaafuu namni baay'ee kaanserii harmaatiin qabamaati kan jiru jechuudha. Kaanserii harmaa fi kaanseriin xiyyoo gadameessaa keessaayyuu Itoophiyaa fi Afrikaa keessatti garmalee heddummatu. Akka addunyaatti yeroo ilaallu egaa kaanseriin yeroo baay'ee dhiira irratti kan baay'atu biyyoota guddatan keessatti harki 2/3 dhiira irratti kan mul'atu. Gara Afrikaatti yookaan akka biyya keenyatti Itoophiyaatti yeroo deebinu immoo harki 2/3 shamarra irratti kan mul'atu jechuudha.
jijjiiramni kun warra guddataniiti lama sadaffaan dhiira kan qabatu biyya keenyatti yeroo dhufu lama sadaffaan shamarree yeroo jennu kun maalirraa akka madde kaanseriin harmaa fi kaanseriin xiyyoo gadameessaa baay'inaan ni mul'atu jechuudha. Kaanseroonni kun immoo ittisuun danda'ama waan ta'eef warri biyya alaa ittisaa jiru. Ittisa irratti sirriitti hojjetaniiru. Ittisa irratti sirriitti hojjetaniiru. Kanaafuu kaanseriin harmaa biyyoota Afrikaa gariin keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu. Kaanseriin xiyyoo gadameessaa lammaffaa biyyoota Afrikaa gariin keessatti immoo kaanseriin xiyyoo gadameessaa tokkoffaa irratti akka biyya keenyaatti yeroo dhufnu kaanseriin harmaa sadarkaa tokkoffaa irra akka jiru. Egaa kaanser rejistirii kan jedhu naashinaal kaanser rejistirii hin qabnu. Garuu isaan mul'isuu kan danda'u Addis Ababa kaanser rejistirii kan jedhamu jira. 2012 irraa jalqabee hojiirra kan jiru. Baay'ina kaanseriiwwan gara hospitaalaa Xiquur Ambassaa dhufanii yaalaman akkasuma keessaayyuu magaalaa Finfinnee keessa bakka hunda yaalaman lakkoofsa isaa kan galmeessee qabatudha. Sun irra deddeebiidhaan kan agarsiise kaanseriin harmaa sadarkaa tokkoffaa irratti jiraachuudha. Guloobokaan kan jedhamu jira. Guloobokaan yeroo baay'ee waggaa afuriin kan bahu inni dhiyeenyaa bara 2018 kan ba'edha. Akka addunyaatti kaanseriin babal'inni isaa maal fakkaata kan jedhu kan agarsiisudha. World Health Organization Guloobokaan irraa fudhateetu staatiksii kan agarsiisa. Kanaafuu Guloobokaan inni jedhamu kan bara 2018 akka Itoophiyaattis akka Afrikaa akka addunyaattis kaanseriin harmaa sadarkaa tokkoffaa irratti akka argamu nutti agarsiisetu jira jechuudha. Nama meeqa ajjeesaa waggaa tokko keessatti? Mortaalitiidhaanis egaa biyya keenya keessatti shamarran irratti sadarkaa tokkoffaa irratti akka argamudha kan agarsiisu. 10,000 keessatti 100,000tiin shallagama hamma 33 akkas akka ga'u tilmaamni jira jechuudha. Egaa kaanseriin harmaa yoo dafee barame waan to'annoo jala ooluu danda'udha. Mee wanti kaanserii harmaatti nama saaxila jedhamee yaadamu maali? Egaa kaanseriin akka waliigalatti wantoonni kaanserii fiduu danda'an waa baay'eetu jira. Akka kaanserii harmaatti yeroo laallu bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Hormonal and sporadic jenneetu addaan qoodna. Hormoonii wajjin wal qabatee kaanserii fiduu kan danda'an baay'inaan sana wajjin wal qabatu. Inni tokkoffaa egaa jalqabumaa inni guddaan umuriidha. Umurii old age ta'uun waggaa 50-60 fi isaa ol keessa yeroo galan daa'imman yookaan namoota umurii giddu galeessa irra jiran hin qabatu jechuu miti. Biyya keenyatti baay'inaan kaanseriin harmaa namoota umurii giddu galeessa irra jiran irratti waan argamuutiif jechuudha. Inni lammaffaa egaa shamarra ta'uun mataa isaatti persentaan 99 shamarra kan qabatu persentaan tokko dhiira kan qabatu dhiiraas qabachuu ni danda'ama. Haa ta'uti shamarra ta'uun jechuudha. Isa wajjin wal qabatee egaa hormoonaalii yeroo jennu ulfaatinni qaamaa dabaluun egaa hormooniin qaama keessaa akka dabalu kan godhu namoonni tokko tokko egaa hormoonii akkasiis alarraati ni fudhatu. Nyaatni cooma baay'eetu kan faatii daayest wanti jennus hormonaal imbaalaansii kana kan fidanidha. Hormonaal faaktoriin kun akka dabalu kan godhanidha. Sana wajjin wal qabates egaa fiizikaal inaktivitii ispoortii hojjechuu dhiisuunis kana wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kana malee egaa genetik mutation garagaraatu jira. Keessaayyuu biraakaa jennaani BRCA1 so biraakaa mutation kan jedhamantu jiru. Egaa isaan kun qaama keessa DNA keessa wal hormaata seelotaa kan ta'utu DNAdha ni beekamu. So san keessatti rakkoowwan garagaraarraa kan ka'e bakka sanatti rakkoon yeroo uumamu haalli itti wal hormaataa dhiyaatannaa ala dhufaa kaanserii fiduu danda'a. Kanaafuu kaanserii harmaa wajjin wal qabatee biraakaa mutation kan jedhaman jiru. Namni isaatiin qabamu kaanserii harmaatiin qabuudhaaf intinsa garmalee ni guddata jechuudha. So faamiliyaal yeroo ta'us jira jechuudha. Maatii keessa deemuu danda'a. Maatii keessa deemuu danda'a jechuudha. Sanaatiin dhufuu ni danda'a. Egaa amaloonni garaagaraa akka alkoolii, sigaaraas kaanserii harmaa dabaluu akka danda'an qorannaaleen garaagaraa ni mul'isu. Akka biyya keenyatti egaa dabalata qorannaawwan immoo ni barbaada.
dhibeen kun maaltu akka biyya keenyaatti immoo dabaluu ni danda'a yaada jedhu qorannaaleen garaagaraa adeemsifamuu qabu. Akka waliigalaatti garuu faaktoroonni kun kaanseriin harmaa akka uumamuudhaaf qabata warra ta'anidha. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktarii Dooktar Jiilchaa Dirribii pirezidaantii waldaa Hakiimota Oromiyaatu nu waliin jira. Boqonnaa muraasa fudhannee walitti deebinaa. Daraartuun oduu qindeessitee jirti. Nu waliin turaan afeerraa kooti.